bittanii nama biraan kaawwatina. Yoo rabbi isin laaffisee nama amantan qabaattan biyyumatti ergadhaatii galaa meeshaa keessan bitadhaa malee nama islaamati. Islaamni dafqa namaa hin nyaatu jettanii nama amantanii meeshaa keessan nama tokko birattuu hin gatinaa. Dhumti keessan qullaa galuu ta'a. Namni kun qullaa nagalchaa jira. Kanaafuu barumsa isiniif haa ta'u. Namni akka koffira hin qabne namni akka koo biyya ormaa keessatti rakkattanii gubattanii mana arabaa keessatti hojjettanii dhumarratti dafqa keessan namni akka keessanii araba osoo hin taane nama kan qullaa nagalchaa jiru. Arabni dafqa kiyya guyyaa tokko na dhoowwanne nama kanan na saame nama kanaan hin saamame malee arabni dafqa kiyya sumurii tokko na dhoowwattee hin beektu. Kabajaan ofirraa akka namaatti na gaggeessite jechuudha. Kanaafuu biyya kana keessatti araba yookaan madaamii bira hojjetnu osoo hin taane nama Oromoo kan rakkannee yoo arabni ofirraa nu baafte yoo baatii fixannee dalagaa irraa baanu nama biratti buunu. Rakkinaaf biratti buunutu nu saama biyya kanatti baay'inaan shamarran keenya kan Oromoodhaa kan saamamtu nama bira buutu nama hirra galtu nama birrii awwaalaa godhu nama akkanaatiin saamamti malee arabaa miti jechuudha. Kanaafuu ijoolleen rakkattuun akka kiyyaa kan fira tokkollee of biraa hin qabne kan nama dubbatuuf hin qabne nama amanuudhaa hin qabdanii qarshii keessan guduunfadhaa biyya keessanitti gala waan isin barbaachisu bitadhaa malee asitti nama biyya kana amantanii meeshaa keessan bittanii maallaqa keessaniin dhabinaa. Yaani an rabbi carraa na tolchee lakkoofsamuu biyya argadhee har'a dubbadhe malee osoo carraa kana hin arganne hangalee shaarirra taa'ee kadhachuurraa kan hafe waan godhu tokkollee hin qabu jechuudha. Garuu rabbi carraa na tolchee lakkoofsamuu beetuu argadhe malee. Kanaafuu ammanuma ergaan ani qabu hawaasa Oromoo dhugaa kiyyaa isiniif rabbitti gateen jiraa naaf dubbadhaa isiniin jedha. Timatu wayii qabdu amma hin biyyatti. Achuma warri amantaas qabachiisan achi siyaasi matalu jedhanii jechuudha. Gatanii jiru. Bakkeetti hafte. Waan amata saddeet laffaatee dhabde. Firattiin qabdu, haadhattiin qabdu, abbaattiin qabdu, obbolaattiin qabdu. Meeshaatti lifaasii sittiin qabdu. Sifamii wasiila jiraatte dubbadhu Sheekh Abdurrahmaan dachii bitadhe jettee maallaqatti fannite isinis maallaqa dachii irraa fuudhee jira sifaan reefu isaan na dubbiste wantu takkattiin dhiisuuti ndaa'u sheekatti kaanaa amma booda maqaa sheekaa amma sadii na bira jira. Kolkoloota kana ganaa mataa gaddeebinee hundi tan irra buteenya kolkolee hattuu gartee shamarra Oromoodhaa takka tan dhibu takkitti. Mudawwaraa fi ana bira illee ni jedhan mube waan ta'eef qabu mucaa kana godhee jira. Namni kun siyaasa fayyadamaa diinii rabbi akka nama haqa rabbi sodaatu akka nama kalaas gonkumaa islaamni dafqa nama nyaanne tokkotti dubbata. Abu Yaayaa illee siyaasa fayyadamee jechoota gaggaarii fayyadamee akka waan miidhamee akka waan tola naawolee fakkeessee itti dubbatee waan kijibillee itti fakkeessuu danda'a. Kanaafuu namni kun kijibaadhaan sobaa amantii dhawoo godhata malee gonkumaa waan amantiitiin walitti dhiyoon jiru waan ta'eef Abu Yaayaa jecha isaa yoo dhugaa se'anii imkin nama andogongora qabu itti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu namni kun akka nama siyaasatti dubbata amantii dhawoo godhatee nama haqa namaa fakkaatu akka namaa sodaatu fakkaatee waggaa yeroo dheeraa na gowwoomsaa ture guyyaa dhumaa irratti deebii gaariyyuu naa kennuu didee bilbila narraa holiidhateedha waan ta'eef meeshaan kootuu yoo bade akka nama tokkotti kabaja namummaa kiyyaa naa kennee yaabboleetti kiyya meeshaan kee akkanatti bade jedhee dhugaa jirtuun natti himuu dhiisee bilbila narraa holiidhatee. Kanaafuu kabaja namummaallee narraa fuudhee haqa kiyyallee narraa fudhatee dhugaa kiyya lafatti na jalaan gadinaa amaanaa rabbii isinitti haa taatu. Kan amma yeroon kiyyallee waan dhumaa jiruu fi ana na gaggeessaa haqa kiyya immoo amaanaa rabbii isinitti haa taatu. Sheekoliin Islaamatii fi hawaasni Oromoodhaa dhugaa kiyya lafatti na jalaan gadinaa. Namni kun nama harka qullaa huccuun ittiin nangala jedhee walitti qabadhe na saamee qullaa nagalchaa jirudha gabaabumatti. Asumaanummaa waan danda barbachuu qabu namoonni miskiinni akka obbolaa of biraa hin qabne rakkattanii albiyya kana keessatti carraan Oromoodha afaan koo dubbatettanii nama amantanii meeshaa keessan bittanii biratti gattanii nama namanina meeshaa tokkoyyuu bittanii nama biraan kaawwatina. Yoo rabbi isin laaffisee nama amantan qabaattan biyyumatti ergadhaatii galaa meeshaa keessan bitadhaa malee nama islaamati. Islaamni dafqa namaa hin nyaatu jettanii nama amantanii meeshaa keessan nama tokko birattuu hin gatinaa. Dhumti keessan qullaa galuu ta'a. Namni kun qullaa nagalchaa jira. Kanaafuu barumsa isiniif haa ta'u namni akka koffira hin qabne namni akka biyya ormaa keessatti rakkattanii gubattanii mana arabaa keessatti hojjettanii dhumarratti dafqa keessan namni akka keessanii araba osoo hin taane nama kan qullaa nagalchaa jiru
Aramni dabqa kiyya guyyaa tokko na dhoowwanne nama kanan na saame nama kanaan hin saamame malee aramni dabqa kiyya sumuni tokko na dhoowwattee hin beektu. Kabajaan ofirraa akka namaatti na gaggeessite jechuudha. Kanaafuu biyya kana keessatti haraba yookaan madaamii bira hojjetnu osoo hin taane nama Oromoo kan rakkannee yoo aramni ofirraa nu baafte yoo baatii fixannee dalagaa irraa baanu nama biratti buunu. Rakkinaaf biratti buunutu nu saama biyya kanatti baay'inaan shamarran keenya kan Oromoodhaa kan saamamtu nama bira buutu nama hirra galtu nama birrii awwaalaa godhu nama akkanaatiin saamamti malee harabaa miti jechuudha. Kanaafuu ijoolleen rakkattuun akka kiyyaa kan fira tokkollee of biraa hin qabne kan nama dubbatuuf hin qabne nama amanuudhaa hin qabdanii qarshii keessan guduunfadhaa biyya keessanitti gala waan isin barbaachisu bitadhaa malee asitti nama biyya kana amantanii meeshaa keessan bittanii maallaqa keessan hin dhabinaa. Yani an rabbi carraa na tolchee lakkoofsamuu bee argadhee har'a dubbadhe malee osoo carraa kana hin arganne angalee shaarirra taa'ee kadhachuurraa kan hafe waan godhu tokkollee hin qabu jechuudha. Garuu rabbi carraa na tolchee lakkoofsamuu beetuu argadhe malee. Kanaafuu ammanuma ergaan ani qabu hawaasa Oromoo dhugaa kiyyaa isiniif rabbitti gateen jiraa naaf dubbadhaa isiniin jedha. Maari ni beektanii wanti amma deemaa jiru kuni hedduu nama gaddisiisa. Firiijii, tallaajaa, qassaalaa waa hunda akka irraa saame. Mee rabbii sodaadhaa uummata keenya. Rabbii keessaa sodaadhaa. Hai namni qassaalaa saame firiijii tallaajaa. Asumaan sabboontuu kan jettu kana galchi obboleettii kiyyaa jalqabaa gadhumaa hin beetti nama kanallee hin beetti waan ta'eef galchi ishirraayyis dhugaa jirtu fudhadhu. Ishis galchi yaada jirurraa fuudhinsi jedha jalqabaa gadhumaa dubbii kana hundayyuu keessa beeku. Inni waakkanne bari waakkanne dhaabbadhu amma na waakkanne warra hatan jee malee na waakkanne amma obboleeyyan kiyya. Okay qassaalaa fi tallaajaa fi kana narraa saamanii jee mafuwatti. Uffata isiitillee akkamii kan nuti daafiidha barammaan. Mee dhaabbadhu. Uffatuma amma galtee biyyatti uffatu. Uffatuma isii qodaa isii ka amma uffachuudhaaf deemtu kana akkamitti isii dhorkatee ammas eega kaleessaa kuno abuyaayaadha sheekh roobeedha kuno jamaalii dhufanii wanta ja'anii mana dhaqanii harkani shamshii bira geessee shamsuu bira dhaqee Munire geessine kan irraa dubbanna hojiin keenya maa inni irraa dubbataa bulla mee hordoftoonni Nabi Muhammad alayhi salaatu salaam warri karaa Nabi Muhammad itti rabbiin isin kallaqe نولا ترجعت مال جتر مال جتن مبارك أغلى صلاتني أبو يعني صلاة دبرتنا معنا لا من جلني أمانة نتكلم نديمني أمانة ثاني كيس يقول أمانة لما نما ما تيوفي وهم دديسه قرار بيجينا ويجدي قرار ربي كبتي ظلم ممتن وكتي عندك إنك ظلم عندك إنك تظلم ممتن مجان مال جتر رمي ديرتي ربي سكال لك سعودي كيس جرتو ميري على دي بشنشن نمنا وجين كن نما دي دمو قوفن بدا أمتي مي كرا عرباتي ستو تلفتي دربين صرافة رتي نمنا أولين ريالة دي بشنشن ربي مبرتي مين داغاري أرغتو ريالة دي بشنشن نمني كن نما دي دمو قوفا نما كوما تكو كان كيسا حافظ أمانو قتل ديسا حافظو ولنكي حافظو خرا دي بشنشن نما دي دمو قوفا اوكي حافظو دي بشنشن كرنا جي وردبري مي namni Suudii akkaawuntii irratti buusamu nuuf dhiyeessitii kuno kan qabne illee 200 malee rakkoon hin jiru ka qabu 500 haa godhuuti amma nama naquu danda'u ummata kan buusiiti warra kan ol naqi warra Suudii jiru amma waan qabattee mukitti gudeeffatte eenyuun kana suura isaa jaallatu eenyu kan dhugaatti Pakiti da reala dribba sadi jette ol naqi ummata kan dhiifama warri kaan warri Suudiin jirre gadi bu'aati ummata kaan nu naqi ummata kaan gadi buusi bakka sarraafaan nu galchuu dandeessaa? Sarraafaan nu galchuu dandeessaa?
Nin daerah ya tinggal. Sarah baru buat desa. برس تجدي الجلا برس عبيسو Sarah pakai sarker gua karena di kabel. Ana kana to koyti barna be sabe bakki indi kabbe na be garu bakka kan ra fakati bakka birajira sigalami haydi mucayo tana akka salba badun qab duga rabbi sitti mucayon tum mallaka sanin bitte debite tikenite debite akka nama to koyti nama kana gargaru isini be kanille duga rabbi hitti namni kun immoo deebi'ee waan akkanaa kana yoo irratti nama akkanaa kana yoo irratti hojjetu wallahi baay'eetu kun dhagame dhugaa rabbi anin booyi dhugaa rabbiitti imarraa baay'ee isin ergadhe atillee nan seensifne garuu haa ta'u akka nama tokkootti yaada keessa waan isin guyyaa guutuu haasaa ooltanillee dhagaan ture kanaafi mucayyoo tana gartee yoo isinillee kagaltu taate hain isii kun hafuun qabu maali wanni gargaaranii wanni irrumaayyuu gargaaranii odoon taane gargaaru odoon taane haqa isii kana irraa fuudhee kana beeta Mubaarak jaalatee odoon taane mucayyoon tun intala Oromooti musliima bakka isin deebitee bakka isin dhuftee illee ni beeyna kanaafi simma soobaa eeqabdu mucayyoo tana jaalatee odoon taane funyaan qabnee warri magaalaas reeyaa jiru illee funyaan qabee namni magaalaa kana jiru illee warri Suudii keessa jiru jechuudha funyaan qabnee jaalatee odoon taane giddi irraa fuudhu dhugaa rabbii siima jaalatee odoon taane gidditti nama kana immoo maal akka inni ta'es maal akka inni ta'us jireenya isaa haala jireenya isaa nama alaaf keessa isaa beeku kanaafi ajjala illee ka jiraatu taate yoommoo jijjiiratee jala kana taa'ee ka dhageeffataa jirus taate walumaa gala na beekaa jechuudha. Kanaaf meeshaa isii kana haa deebisuuf fookaan suuraa gaggargalchuu faayidaan qabu suuraa irraan dalagan warri gartee suuraa namaa irraallee mataa irraallee gaggargalchee haasa'u jedhu ka mataa irraa gaggargalchee waa'ee isaa haasa'uu barbaade haa haasa'u. Haala jireenya biyyaan baate malee namarraa maaltu nama dhorka nama akka isaa kanarraa zaalima akkanaa kanarraa namni nama dhorku bara. Sii galee nuti amma ani wanni jedhee beektaa shamarran baay'ee ka akkanatti nyaatamtee ka akkanatti malleen ijaraa sii galchina jedhanii fuudhanii cala godhanii silkii jijjiiratan baay'ee jira. Wanni akkanaa kun tokko lama biyya Arabaa kana keessa dalagamaa jiru. Shamarran ta'e irratti maaliif isarraa barnoota akka nu ta'uu qabuuf. Nu beeshee kagalchi. Kanaafuu irraa fuudhaafi isinillee warri yaadii keessa jirta. Mucattiin gargaaramte jettanii akka isin dhiisina. Rabbiin nama dhiisu jechuudha. Akka nama kamiitu miskiina isin. Amma achi sheekaa jedhee namni kaawwuu danda'u nama kaawwanuu balleessaa jira. Sababa sheekaa jedhaniiti. Sheeka maali kun areeda qoree? Areeda qoruun sheekummaadha. Arfii yuun beeku kun arfii takkaayyuu arfii gad dhaabbatu kaaliifa kanaan beeku. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. नेटवर्क का बोलो शेखा रोबे जलना सेना में आदो बतानो शेखा रोबे शांतांडो फेका shabakaan hedduun adidaa jira rabbi barakaa isin haa godhu sagalee kiyyoo dhageettan hedduu amma kararraa mana ol seene akka malee na dhagaameen akka malee guyyaa kana muluu miira keessa gale maaliif amma Mubaarak musammaa waytanatti dawwalee shaantaa qullatu itti dhufee waytanaan jedhullee hedduudha dhagaameen isin waalaalaa namni kennaa warra asirra jirtan kulliin keessa wanni isin hubatuu qabdan amantiin teennaa amantii nagayaati kara nagaatti illee nama waamti akka haala kennaatiif akka haala nama gariitiif silaa namni ka amantii qabate kuni akka amantii kennaatiif namni biroo amantii kennan seenu akka amma nuti jiruuf haala kennaa hadhan tana ammootiniin mucayyoon tun obboleettiitii namni obboleettii hin qabne hin jiru namni ammootiniin gana fuulduraaf ammootiniin bultii ijaaratee ilma argadha jedhee dhakaayoo dhaqaba kanaaf har'an tana yoo nama zollome akiraa dhiisaa jiruu duniyaatti rabbiin namaa ammootiniin jazaa deebi'a wanni isinii galuu qabu wa'eynullaahi lam tanamii ijji rabbiin laf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan mazluumee kadhaan isaa girdoo hin qabdu rabbiin bira ol dhayti jedhan ittaquu sodaadha دعوة المظلوم كدانا مظلومه فإنه ليس بينه وبين الله حجاب عن جدو إساتي في جدو ربي قردون انجرت دعائين الله أبان ظلمه الرفا نياتي دنيا نياتي الرفا هيادتو كظلمه مموه الرفو يا ربي كي عن ظلمه مجد وإن الله لم ترن إجي ربي الرف كناف والله مجيوتنا هركا كلا قلتيني الدسابة نمني كينا
kanaa miti warqii uffisa laakiin ammoo jazaan nama kanaa ooleen buliin ammas ilmee isaatiin rabbi jazaa haa deebi'u jedhe. Meeshaa kana kisaaraa isaatiin ammallee galchuufii qaba. Wannan jedhu galchuufii qaba. Amma mucayyoon tun akka Finfinneetti guutee wallaahi ani karaatii kiyyas dhiisee uffati isii jalaa gubbaan uffattee nagayaan warra maal qabdii miti nagayaan bakka gootiif Oromoon teenne haga jirtu. Baada rabbiitii eega rabbiitii Oromoo teenne isin abdannee akka Mubaarak Musammaa fa'a jira abbaa nama ammoo imimmaan hedduu nama hedduu imimmaan irraa haqi rabbi jazaa si haa deebi'u siillee. Keessattuu namni amantaa kaan irraa amantaa garana deebi. Yooma ammallee ittiin zollomamee biyyaa gala jedhee abbatti dawwalata kinoo abbatti galaa jiraa jedhe. Abbaan ammoo ittiin waa godhaaf haati waa gootii firan waa godhaaf. Akka qullaa manatti hin galle jedhanii Addis Ababa eeganii uffata itti bitan. Har'aan tana intaloon tuni intalli tuni uffata malee galaa jirti qullaa galaa jirti eenyu dawwalatti abbaa qabdi abbaan hin qabdu. Islaamummaa keessa seentee nama Islaamaa kanatu obboleessa isiiti anatu obboleessa isiiti isitu obboleessa isiiti. Baay'ee nama dhagayama. Ana natti dhagahame garuu rabbi jazaallee lafan buusin. Jazaa isiitii miti jazaa nama zollomamee kullii rabbii lafan buusin. Duniyaa namni ammoo tiniin karaa hin taane nyaatu maqaa kennallee hin balleessu. Maqaa sheekotaallee wanni badduuf hin jiru. Laakiin ammoo isin warri Araba jirtan warri ammoo Dubaay hin jirtan warri ammoo tiniin biyya alaadha jirtan dubartiin teenna duniyaa teessan uf eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Nama zollomame hin argitan asirratti. Nama nyaatamaa jiru hin argitan. Anillee nyaatame osoo hin jedhin awwaluma uf beekanii duniyaa ofii bakka kaayatan beekuun barbaachisaa rabbi aqlii isinii kennee jira. Ammaaf shabakaan hedduudha naa hojjataa hin jiru. Mubaarak Musammaa rabbi jazaa si haa deebi'u isin har'a jazaa kana dalagadhaa ganda akiraatti rabbi waan keessan haa dubbatu. Jazaa kana har'a dalagadhaa ganda akiraatti waan keessan rabbi haa dubbatu. Har'allee jazaa keessan rabbi ammootiin rabbiin isinii haa deebi'u waan dalaydanii rabbi jazaa isinii haa qabu. Ilmee teessanii rabbi jazaa isinii haa qabu. Bira dhaabadhaa nama hedduu bira dhaabatti. Nama hedduu mana kan qabne mana itti gootan. Nama hedduu nama ammoo beela hedduu ammootiin kararraa nama galchitanii. Ayyooteen ta'u uffata daawwiti uffistanii. Nama kenna nama beela hin nyaachiftanii. Buqqa'aa biyyarraa deebiftanii ammootiin manatti deebiftanii. Nama hedduu karallee bira dhaabattanii ammallee bira dhaabadhaa waan keessan rabbi haa dubbatu. Gatiin keessan jannata haa ta'u ilmeen teessan jazaa ilmee teessanii haa ta'u wanni isin dalagattan kun ilmee teessanillee hin hiyyoomin. Ilmeen teessanillee hin hiyyoomin. Mana keessanii hiyyummaan haa baatu. Deeyni haa ba'u. Wallaa hedduu na dhagahame. Hedduudha na dhagahame akka nama tokkootitti baay'ee aare guyyaallee. Ammas Mubaarak Musammaa wayita akkanatti natti himu baay'ee natti dhagahan. Nama kenna ummata kenna baay'ee wanni haasofnullee hin jiru. Rabbi jazaa isinii haa deebi'u waan kennitan kennadhaa. Rabbiin du'aayii isinii goona sa'a torbatti illee halkan saaga sa'a torba malee shabakaan baay'ee hojjetu amma olii gad akkana dhaabadhaa isin waliin haasayaa jira. Haasawa keessan itti deemaa ammaaf achiifu uf eeggannoon barbaachisaadha yaa shamarran biyya alaa jirtu uf eeggadhaa namni kenna isii bichaa hedduu zollomamee taa'a rabbitti himate yaa rabbi ati naa kafalii jedhee nama hedduutu waggaa 7 dalagee waggaa 10 dalagee waan isii waggaa 10 fi 7 dalagde jalaa nyaatanii yaa rabbi ansitti himadhe jettee imimmaan buuftee mana madaamii keessa hin beeytanii ani ofii kiyyaa su'uudii dhaqee asan keessa dhaabachuu dadhabee yaa rabbii kiyyaa jedhe nama ammootiin waggaa meeqa ture dalagatee umrii isaa fixee dhiini isaa achitti dayfi isaa achitti dayfee dhiini isaa achitti ammootiin namni garii dhiigaan qabu angaraa nama nyaatti dubartiin ta'e meeshaa hedduu akkasitti ammootiin waan isiin dalaydu quba qabna waan ijoolleen ta'e achitti dalaydu quba qabna ka dubartii dhiisaa ka dhiiraa miidhama keessa jiru namni kenna ammootiin jaalateetii miti mataa gadi qabateetiin dalagatanuma keessaa bahaa jiru kiyyallee qayyaraa jiru warra kiyyaa qayyaraa jedhee nama meeqatu saaraa keessa jira nama meeqatu ammootiin gaala eegee yafni takka hin jirre aduun akkanatti gadi baati ka achitti ammoo ka karattuu du'u nama meeqatu ammoo mana hidhaa keessa jira. Kanaaf obboloowwan keenya quuqamni nama kennaa takkaa lamaa miti namni keenya hedduudha zollomamaa jira namni ammoo diina akka ofitti hin kolfisi ufumaa wal nyaannee diina akka ofitti hin kolfisi. Karaa diinni ammoo afaan baafatee nu nyaachuuf deemaa jira. Diina baay'ee qabnaa beeka. Ufii diina hoo walitti taane hoo. Maqaa islaamummaa himanneetiin yoo walirraa waa nyaanne hoo. Har'a ammoo duniyaa tana fuutee galfatte ammoo yoo achiin gadi rafte badaa ruuhiin tun harka rabbii jirti yoo achiin hafte hoo beeyta. Atiin duniyaa namaa nyaattu yoo achiin hafte. Rabbi maal siin ja'a rabbiin fuuldura maaliin dhaqxa. Namni deeniin sirra jiru namni gatiin namaa sirra jirtu. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhan. Ruuhiin tun ammoo mu'allaqatun biddeeni deenitti rarraatii jedhan. Maqsuuda isiitti gahuu hin dandeettu yoo warra jannataallee taate jannatatti gahuu hin dandeettu. Hattaa
Attaa tuqda haga kafalamtutti deemin sun an isarra haga kafalamtutti jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf birrii takka maan taane birrii lama hoo taate wallaahi maqsuuda keetitti hin gattu. Gatiin namaa rabbiin siin dhiisu. Haqa namaa rabbiin siin dhiisu. Haqa namaa har'a jiruu duniyaa wayita jirtu ofirraa kafalan osoo ganda akiraan dhaqin. Haqan tana lubbuu kee qormaati osoo qormaanni rabbii sitti dhufin. Ambi ammootiin itti deemtu tun amba haara malaa'ikaa haara wad deemaa jirta. Laa yaa'asuun allaha warra ammaa rabbiin hin kallafne warra rabbiin ammootiin ajaja rabbii fuudhanii rabbi dalagi jennaan warra dalagu sanitti dhufaa jirta. Nama akka kennaatti dhufaa hin jirtu. Rabbii kennatti dhufaa jirta. Wama feetellee dalaytu ati jazaan kee ammootiin rabbi walitti sii qabee ganda akiraatiif sii kurfeesse. Har'an tana qulqullaahi deynii namaa irra. Namni birriin sirra jirtu. Namni zulmiin namaa ammootiin nama zollomtee jiruu duniyaa kanarra jirtu. Rabbiin qaba sii qabaa beeki. Inna allaha la yumli lizaalimi hatta idaa akadahu lam yuflituhu jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin zaalimaa qaba. Gaaf tokko gaafa isa qabe ammoo harkaa bahiin hin jirtu. Gara rabbii kennaa deemna jechaa beeki. Rabbii wal geenna jechaa beeki. Duniyarraa akkamitti godaane nama hedduu godaane jechaa beeki. Nama hedduu makiinaa dhiisee biraatee, nama hedduu tujaartii gaarii dhiisee biraatee, nama hedduu qulfii makiinaa dhiisee biraatee, warri deeme kun kulliin abjadii takkaan deemee beeki. Warri qabrii gaayaa qabrii lamaa wal quban qabdu wallaahi. Abjadii takkaan deeman kulliin namaa waan qabriin tun keessa jirtu tun wal quban qabdu lamaan yaa aki'i. Nama hedduu sibiraa deeme shabaabarraa dargaggeessarraa hayyuurraa beekarraa xiqqarraa guddarraa nama hedduu fe'ate namni fe'ate kulliin duniyaan hin fe'anne maraa ammoo janaa'iza jedhanii maqaa itti moggaasanii maarree sireen baatanii fidanii biraa deebi'anii aanaan aaliin isaanii gaaf san ammoo booyanii dagatanii biraa deebi'an hagas namni itti deebi'ee akkam jirta abbaa kiyya haadha kiyya obboleessa kiyya namni jedheen hin jiru. Atiin har'a jiruu duniyaa kamaata diinutu ta'a. Oma dalaydeen galata galfama. Ifal maashii ta'uun barbaadde dalagii kamaata diinutu ta'a. Waddayyaanu laa yamuutu. والذنب لا ينسى ما سيانة دلك دندقتم والديان لا يموت ربين كن نندو افعل ما شئت وانبر بعد دلك كما تدين تدا وما دلك دين قلفتا قلفتا أبو كناف ربي هاسوداتم بكاميرات ربي هاسوداتم أنا رملائكة جرجتشو هابين نما جلاغة دي قبلتي أموتني نما ظلمتي ويسان نما ظلمتي ربي سنيد أرقى وإين الله لم تنمي إجي ربي رف إجي نما ظلم ميلي رفني يا ربي جي كرتاجرا ستي كرتي ربي سيالا أواتا كناف nama kana bira dhaabadha namni keessattuu mucayyootan hin beeytan amantaa kaan irraa amantaa biroo namni isiinu anu sima obboleettii biraan qabdu obboleettiin sifatama muslima obboleessa biraan qabdu obboleessi isii anuma sima kanaaf har'a ammootiin hajaa isii fixxaniifi hajaa teessan rabbi haatu man kaana fi haajati akiihi namni hajaa obboleessa isaa keessatti ta'e jee nabi kaana allahu fi haajatihi rabbiin hajaa isaa keessatti ta'a je'a ilma gaarii rabbiin isinirraa haa baasu. ilmi keessanuu hin yoomini birrii takkaan birrii shaniin bira dhaabadha mubaarak musammaa sii rabbi jazaa hate ganda kee jannata rabbi haa godhu maatii kee maatii ammootiin hiyyummaa rabbiin godhin waa hedduu qaala allahu azza wa jalla qaala rasuulullaahi jedhee waa hedduu nyaataa jiru waa hedduu nama ammootiin hubadhaa beeka. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu itti deema. warahmatullahi wabarakatuh. Sheekaaroo beemee warra gargaaraa warra akaawuntii fudhataa waan tokko du'aa inni kadhaafi tusha baqaan keessan hin badin ijoollee akaawuntii maxxansaa. Akaawuntii maxxansaa meeshee kaaroo bee du'aa kadhaa bee warra gargaaraa jiru. Keessa buufadhu. Har'a birrii takka hoo taate keessa buufadhu. Wallaahi dhugaan garaan du'aa hedduudha na dhagahame wallaahi. Hedduudha dhagahame. Mee wanni waggaa shan dalaydee waan isii harkaa saamanii qullaa biyya galchanii hagamsi dhagaha. Gamsi dhagaha. Laakiin ammoo mucayyoon tun ammoo waa lama qabdi. Rabbiin deebise kufrii ganda kufrii isaarraa ganda islaamummaa deebise. Islaamummaan ta'e akkanan qabdu nama hedduu utubde abboo. Islaamummaan akkanan qabdu abboo. Beelaa wal biratti ammootiin kun wal biratti haa beela hin jettu. Kun wal biratti haa nyaatu hin jettu. Kun wal biratti haa dheebotu hin jettu. Islaamummaan rabbiin islaama nu godhe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbii mucayyoo tana ganda kufrii keessaa baasee ganda islaamummaa seensise alhamdulillah. Rabbiin irra gadi haa dhaabu jechaa istiqaamaa rabbi isin haa kennu jechaa. Laakiin haala nama tokko yoo laalan namni waan amantii ammootiin amantii kenna kana seenuu miti irraa fagaata. Laakiin ammoo seenaa nama duraanii dhagayaa amantii islaamummaa keessa seenan. Seenaa sahaabaa dhagayaa seenaa nabii kennaa dhagayaa seenaa nabii kennaa dhagayee Aadaa koon beektu otoonee torkiin keessan hin banne inshaallah borganama akkaawuntii keessan irratti an birrii 25,000 galchaa 15,000 kan mucaatii 10,000 immoo tiraanispoortiin roobee kaatanii dhuftanii simattanii deebitanii ittiin galtan 10,000 kan keessatti. 10,000 kan siiti 25,000 galchamaaf. Hundi keessan akkaawuntii fudhaa. Rabbi mataa ol si haa.
مبارك هر اللي ملا ربي متى أرسيها ربي متى كي أولها كم هر اللي آخرت اللي قاف أسير راقود أتلي ملاك رحمة سياسي هر اللي متى كي ربي أولها من أتوا أمو سبي أتوا أمو ليبيا جرتا بيا بكا كيس جرتا يقول دتت اللي ربي سياباس أبو أنا تقول دتت نمني هاون مبارك أكا أرجي كانت أكا دو ترم أرسيها مبارك مالين قد دتت نمني هاجم نما هتو إميمان الرهيت مبارك نما هتو إميمان الرهيت نما إميمان نما هتو أموتني نمو آيوتي نتا إميمان بفتو الرهيت أبو قياكي أما أدري ويتينو والنرجين أبو قرما تججب ويتينو والنرجين كل وان قرما تجد أميجال ربي سهادة بس ورهر مجيو تنبري تكاتا تكيس أبو فتريو جزان كيسن جنة ربي هابو أبو منا كيسن أموتني منا أمو ديني ربي هابو وان انتاني ربي سنير رهاقب حاسد ربي سنير رهاقب وان يو ربي سنير رهاقب تيك ربي سنير رهاقب هيوم ما منا كيسني هذا ديني منا كيسني هابو هيوم ما منا كيسني هابا إذني ربي أكنا شريعة كنا وأكنا يا ربي شريعة نبي كنا والقباد الريار نمازل ما يبير أبتها الريار يا ربي جزاك إن الليلة فمبسيا جزانا أمته هر مجيو تنبير أبته مجيو كل غلاجي تأموتني ميشاتي وراجيو ميشار ربي سنتي هاجو ميشار ربي سنتي هاجو تريد تلي ميشار ربي سنتي هاجو أخيرا نتيجتين جنة تاسيني هم غافنا من متى قدي كبر متى كيسر من هاجر غافنا من وام فودا بي جزاك بكاني ربي سنين هاجو الحمد لله فرحمت يومه قفتها فيا قهري مخلوق ترجمه ثم رتمي وانا في عبد الجنم